iyyummaa injifachuu qabna. Iyyummaa injifachuudhaaf immoo dhaabbata faayinaansii cimaa nu barbaachisa. Dhaabbilee faayinaansii kaanitti dhimma hin baane. Garuu immoo bu'aadhaaf oduu hin taane uummata keenya akka si'oomsu gochuudhaaf kan ijaaramedha baankii Siinqee. Akka sila ka'aa ture liqeeffattoota akka baankii biyya kanaatti hundi jiran hundumtuu walitti hodaaman 350,000 caalan. Liqeeffataa hundumtuu baankii hunda keessa jiru. Baankii Siinqee waggaa 3 kana keessatti hojii hojjeteen liqeeffataa 800 bira ga'ee jira. Maaliif mootummaan naannoo Oromiyaa baankii Siinqee irraa tirfiin barbaadu, bu'aan barbaadu. Bu'aan keenya maaliin? Uummata baay'ina uummata liqeeffameefiti. Baankonni kaan nama xixinnoo liqeeffatuuf kennuun barbaadan. Kanaan dura waldaalee maataadhaaf biiliyoona 2 biiliyoona 3 yoo kennine akka raajii hojjetameetti kabajamaa caffee kanatti kan dhiyaatu. Amma biiliyoona 14 ol waldaa maataatiif qofa dhiyaatee hin geenye ganaa carraan hojii hin uumamne jennee qorachaa jirra. Maaliif biiliyoona 200 dhiyeessuu jalqabuun dura jiraata. Isa gochuu immoo hin dandeenye. Kanaaf baankii Siinqee kan ijaarame. Keessaayis alaayis inni waa'ee baankii Siinqee. Maaliif warra asii funaananii ofii liqeeffachuu fudhachuu baranitu jiru. Warri sun homaa gochuu hin dandeenyu. Kanaan dura qe'ee gowwaatiin moofara murachaa baatan. Ammaan booda murachuu hin dandeessan. Dammaqnee jirraa, ijaarrannee jirraa. Hin cimsinaa, cimsinee immoo akka nama keenyaaf liqeessu goona. Namni keenya hoo qusachuu qaba. Liqeeffachuu qaba. Kan liqeeffatee hoo invest gochuu qaba. Kan